Dhiira waraanni hin jilbeeffachiifne jaalalatu jilbeeffachiisaa jedhe makmaaksi Oromoo tokko ashama harka fuudhee hunduma keessan biraa nageenyi keenya kan urne irraa bulqeessan biraa ga'u siniin jecha oduu gaddaa sinii qabannee dhufnee jirra hanga dhumaatti nu wajjin turaa siniin jedha. Tokko fedhetti artistii Taajuun nama guddaa fi nama hayyuu jennee kan yaadaa ture jechuudha. Haa ta'u malee garuu artistii Taajuun nama haadha manaasaa qaama qullaa sawwaree Hamza Shajjaa biratti ergi ta'uu isaa irra geenyee jirra jechuudha. Du'uu isaa bichaa osoo hin tahin taarikni irratti hojjetame baay'ee kan garaa nama nyaatudha jechuudha. Tole kabajamtoota fi jaalatamtoota keenyaa kana irraa akka barumsaa fudhattanis abdii qabna. Akkuma san immoo mucayyoon maal jette kan jedhus kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Sababni kun hoo maalirraa kan ka'een akkana ta'ee isa ka jedhus waliin ilaalla jechuudha. Rakkinni isii bira jira moo isa bira jira? Jalqabarra garuuyyuu obboleettii keenya kan gara mana dhugaa deemte rabbiin raaf mataa haa godhuu fi rabbiin isiidha haa araaramu makfiraa kadhaaf isiniin jedha. Rabbii warra jaannataa isii haa godhuun isiniin jedha. Guyyaan isii addunyaa kanarraa dhumateeti duute malee kuni sababa malee yookaan Taajuun ajjeesee fi miti jechuudha. Haa ta'u malee garuuyyuu rakkinni kun yookaan balaan isirra ga'e kun hundumarraayyuu ga'uuf deemaa jira jechuudha. Maaliif tidaariin sa'aatii ammaa kanatti ijaaramaa jiru kan maallaqaan wal qabate kan rakkinna keessaa wal baasuu wal qabate malee jaalala onnee walii hin qabanii jechuudha. Kana jechuun gara dhumaarratti jaalalli warra mallaqaaf wal jaalate yookaan immoo rakkinna keessa jiran san keessaa wal baasuu qofaaf wal jaalate dhumti isaanii duwwaataa dhumti isaanii du'ootaa jechuudha. Mucayyoon tun ganaa mucaa xiqqoodha ganaa waan guddaa akka eeggattuudha garuu haamilee isii afee jira jechuudha. Abjuun isii karatti afee jira lafa addunyaa kanarraa deemtee gara mana dhugaatti jechuudha. Rabbiin fuulatti haa tolu isiniin jenna. Kana jechuun kiyyaa asirratti warroonni mallaqaaf wal jaalatan bareedinaaf wal jaalatan wanta garaagaraa sababa godhatanii wal jaalatan jaalalli isaanii dhuma akka kana ta'ee arginaa jechuudha. Yeroo baay'ee barumsa barsiisuun beekamaan barumsa yoo barsiisu dhuguma waan hawaasa keenya keessa deemaa jiruun gabbaasee isinitti himaa ture jechuudha. Tole egaa dhiira waraanni hin jilbeeffachiifne jaalalli jilbeeffachiisaa jedhe. Taajuun isii ajjeesuu bichaa osoo hin ta'in ofillee of ajjeesee jechuudha. Ofiis of ajjeesuu barbaadeeti jira jechuudha. Maaliifis yoo ajjeesa maaltu narra gaha jedhu itti yaadeeti kan raawwatee jechuudha. Maaliif jaalalli aarsaa nama kaffalchiisaa jechuudha. Eenyummaa walii baranii jaalala dhugaatiin onnee walii baranii osoo walitti deemanii kun hunduu hin ta'u ture jechuudha. Akkuma isinis viidiyoo irratti dubbattee jettee anoo mucaa inni qabu baga argate dhiiratu dhiira argataa jedheen qeebalee fudhadhee jettee jirti. Garuu olola sobaan narratti banee na shakkiidhaan na eegaa jira jettee mucayyoon dubbattee turte rabbiin isiidhaaf araaramu. Kuni olola sobaa jetteedhaan amma ijoolleen himaniif ijoollee kana lammiinidha jechuudha. Jechuun mucaan tokko isa kanaa mucaan tokko immoo kan shakkame isa kanaadha jechuudha. Egaa haadha manaa kan wajjin mucaan kun sinaa hojjetee jira jedhee itti meechuudha. Mucaan kun ammoo itti hime malee Taajuun waan qaama irra ga'ee rakkina haadha manaa isaa arge hin qabu jechuudha. Jetteedhaan irra bultiin isaanii diigamee lubbuun haadha manaa isaa qaalii dabarteerti. Lubbuu dabarte garuu deebisuun hin danda'amu kaa. Kanaafiyyuu yeroo baay'ee waan ija keessan argitan amanaa malee waan namni isin hin jire hin amaninaa. Mucayyoon tun ani waan ani hin beekne taarika irratti hojjetanii waan ani hojjetin narratti maqaan taanii naa baasan jettee afaan isiitiin dubbattee jirti jechuudha. Kana jechuun shakkiidhaan namni tokko walitti dhiyaatee nagaa wal gaafateef walitti dhiyaatee waliin haasa'eef walitti dhiyaatee mana tokko yoo bule jechuudha. Yoo wal amantiin hin jiraatin eessumaa gahuu hin danda'an namni tokko haadha manaa isaa yoo hin amanin yookaan jaalallee isaa yoo hin amanin maaliif haadha manaa godhata? Anaaf gaaffiidha. Kanaaf obboloota kiyya shamarran gaafa fuutan dursa ofitti amanamummaa qabaadhaa. Isarraa kaaf immoo ishii amanaa. Yoo zanaa hojjettes rabbi irratti dhiisaa malee shakkiidhaan amma Taajuun ijaan arge ijaan nagarri mucaa kanatti himeef jechuudha. Maaliif oduu namaatiin haadha manaa isaa ajjeesa? Maaliif oduu isaatiin immoo lubbuu baatu hin deebine ishii irratti raawwata? Lubbuu boruu irraa gaafatamu. Lubbuun rabbi biratti warqii dhabe. Lubbuun ilma namaati miti. Lubbuun beelladoota tuyyuu rabbi biratti warqiidha. Lubbuu uume rabbiin ofii isaatiin fudhata malee warqii isaa ajjeesuu hin dandeettu, warqii isaa balleessuu hin dandeettu.
kana rabbiin irraa gaafachuuf deemaa jechuudha. Inni ilma musliimaa miti. Kanaafiyyuu jaalalli waan isin hin goone takka hin qabu. Jaalalli aarsaa guddaa nama kaffalchiisa. Gama isaa bunee oo dubbanne abdii guddaa irraa qabaachuu danda'a. Gara fuulduraatiif abdii irraa qabaachuu danda'a. Haadha manaa kiyya jedhee biyyarraa fidatee akka inni ilaalcha isaatti jechuudha. Guyyaa gaarii wajjin dabarsanii turan gaafcina isaanii argitan taate jechuudha. Garuu bakka sanii isii dhabuu danda'a. Garuu ajjeesuun qabu lubbuun baatuun deebitu bee. Garuu inni jettee warra hime kana lamaanirraa komii qaban. Jarri lammeen kun haa hidhamaniin jedha. Tokkoffaa irratti namichi himaa olii gadi hime sun hidhamuu qabarraa gaafatamuu qabaa jedhaan akka kootti jechuudha. Isinoo maal jettan hordoftoota kee? Maaliif argee jira miti? Maa hin dhusin? Yookaan dubbii guutama hin qabne tokko yookaan jara lamaan haasa'aa jiru fa'aa argee yookaan bakka waanuma qabatama hin ta'in tokko himuu danda'a. Maaliif bultii namaa diidda? Maaliif bultii namaa diiguun barbaachise? Maaliif oduu karaa keessa saffaruun barbaachise? Taajuun ija isaatiin hin agarre jechuudha. Taajuun mucaa wajjin hin jiraattu ija isaatiin hin agarre jechuudha. Jetteedhani malee. Ka jettee simiif mucaa kana jechuudha. Kuni maaliif barbaachise? Kan rakkina guddaa fi guddaa qabuu fi lubbuu mucootanillee baase isa oduu karaa naggaadha jechuudha. Kanaaf dhiironni shamara takka gaafa haadha manaa godhatan dursa amanaa. Yoo hin amanin siirumaayyuu haadha manaa godhatinaa. Ofitti amanaa. Ani mucayyoo tana bulchuu hin danda'a. Jedhaa ofitti amanaa. Achi booda isinlee amanaa. Yoo hin amanin halkan tokko shakkiidhaan maaf nama shakkan wajji maaf bulure? Maaliif nama shakkan wajji bulan? Rakkina guddaa kan qabu kan jettee olii gadi himeedhaan jedhaan. Ilwaas miti rabbi si dhafa araaramu Taajuus miti jechuudha. Taajuun jaallatee jira. Haadha manaa isaa qaaliidha. Guyyaa gaarii wajji dabarsanii abjuu guddaa wajjin hin qaba jechuudha. Waan akkanaa irraa arguu hin barbaadu jechuudha. Tarii namni oduun irraa dhaga'e kuni nama inni amanu tokko jechuudha. Micayyootuun inshaallahumma raawwatteeyyuu himuu hin qabu ture jechuudha. Himuu hin qabu ture jechuudha. Warri oduu garas naggaaddan asirratti dhaabbadhaa laalaatti jechuudha. Warri bultii namaa keessa galtan jechuudha. Okay. Taajuun garuu isatti aansee Taajuun rakkina guddaa qaba. Lubbuu isii baasuun dogongora guddaadha. Lubbuu warqii dhabe. Kanaaf dhiironni shamara tokko gaafa fuutan dursa itti yaada. Dursa itti amanaa. Dhiira abbaa fedhe biraa haa bultu. Abbaa fedhe biraa haa bultu amani. Yoo amanaa nyaatteette rabbi irraa gaafata malee ati irraa hin gaafatamtu. Si galeemi boru hundi keenya yoo mana dhugaa deemuuf deemna mana sobaa kanarraa jechuudha. Qe'ee sobaa kanarraa gara mana dhugaatti deemuuf jirra jechuudha. Gaafa san immoo isitu irraa gaafatama malee ati irraa hin gaafatamtu. Isinii galee miti. Dursa amanaa erga amantan immoo haalli hojii ta'e haala karaa ta'e haalli adda addaa namoota walitti fiduu danda'a. Gaafa san abjuun buliin gaafa san akkana jaalallee kee waliin gaafa kana jaalallee kee ajjeesin yoo akkana kaartan dhiisin fuudhiin kophaa kee jira. Singilii ta'e jira maatti goota. Maatti goota. Mi'aa miskiinni tun duutee jirti. Miskiinni tun duutee jirti. Inni ilma qaba. Ishiin maal qabdire? Isiin duwwaatti hafteerti. Isiin dhalee of biraa hin qabdu. Dhaltee ilma hin qabdu jechuudha. Maayimii mahaamii taatee duute. Mahaanii taatee duute jechuudha. Mahaanii taatee duute. Taajuun ilma qaba. Gurbaan isaa kun hamma kana ga'a. Isiin garuu dhala takka osoo hin dhalin kichuu cittee jechuudha. Kuni maaliif barbaachise? Maaliif oduu olii gadi guruun barbaachise? Kanaafuu ijoolleen lammeen kun itti gaafatamuu qaban jedha. Keessattuu dubbii namti saffare suni isiniin jedha. Taajuun immoo isirratti gocha kana raawwatu isa dogongora guddaadha jechuudha. Kanaaf adabbiin danda'ame irratti fudhatamuu qaban jedhaan akka kootte jechuudha. Shakkirraa akka ka'e lubbuu nama balleessuun waan hin taane jechuudha. Kanaaf Taaju irratti tarkaanfiin danda'amu fudhatamuu qaba jedhaan jechuudha. Fudhatamuu qaba jechuudha. Kana hundi keenya dhaabbannee falmuu fi qabna jechuudha mucayyoo tana. Boru kun hunda keenyarraa waan ga'uuf deema jechuudha. Namni bakka tokkorraa bakka tokkotiin sossocho'a. Jettee namaatiin haadha manaa ofii galanii ajjeesuun dhaabbachuu qaba. Kana hiriira bahuu qabanii kana falmuu qabanii iyyuu saniin jedha. Maaliif kaan irraa kaanitti akka hin tarree jechuudha. Taajuun ija isaan agarre oduudhaan dhufee haadha manaa isaa ajjeesuun kuni waan hin taane waan takkaa hin raawwatamee jechuudha. Kanaafiyyuu kana taqawwamuu qabna hundi kennaa jechuudha. Hundi kennaa tokko taanee taqawwamuu qabnaa jechuudha. Kuni waan hin taane
warri oduu oofu adabbiin irratti fudhatamu qaba jechuudha. Namichi oduu sana fuudheetiin deemee hime kuni tarkaanfiin danda'amu irratti fudhatamu qaban jedha. Galatoomaa waan viidiyoon gadhumaatti dhageeffattanii fi hunda keessaniyyuu rabbiin balaa kanarraa isin haa eegu. Maatii isii rabbiin isaan haa sabbarsiisu. Isii warra jannataa isii haa godhu. Wanta kana taqawwamuu qabna. Miidiyaan kamiyyuu taqawwamuu qaba.